Yaarratti innis kophaatis kophaa waan sadii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya qaqqaalii kan jirtan nagaa fayyaadhaa. Caaltuu baga nagaa nutti nagaa wal agarree salaamata gaafadhu uummata keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siin qabadhee dhufe maa waan addamaan qabadhe siin qabadhee dhufe caaltuudha. Caaltuu baga wal agarree nuti illee anillee yuutuuba kiyyarraa hedduu takka tureetiin jira uummata kiyyarraa badeetiin jira. Anis adaamaa keessa jira illee waan akkanaa kan osoo hin dhaga'u akkamittiin caaltuu bira dhaqee hin dubbisne beekin si dubbisuu dhufe meegaa waan fedhallee haa ta'u waan deemaa jiru quba qabnaa. Muhtaaris akkasii godhu jiru quba qabnaa rabbi haa deebisu du'aa itti goona mee waan kanarraa maal jettaan daawwattoota keenyaaf akka nama takkaatti anarras bira dhufee qilleensa kana jijjiiruun maal jettamee natti. Atillee na bira dhufu keetiif galatoomii sin jedha. Nuti miidiyaarra deddeemaa jiru sirriidha waan kiyyaa fi waan Muhtaari. Homaa miti bakka mudannoodhaan hin jirti nama mudatamuun hima jiraa mere. Dhuga. Akkasuma bakka humti hin jiru inshaallah du'aa nuti goona Muhtaari illee rabbi haa deebisu jedha isin illee du'aa nu godha isin jenna. Garuu waan naangaliin takkaa jira bikka kana keessatti maaltu naangaliin beekta hangaarraa wanni kun waltee isaanii moo osumatti wal qabne immoo si duubaa himoo akkamii waan kana akkamii keessa naa ibsi xiqqoo viidiyoos gizee laayu naagaluu ditte keessa. Waan quba qabu osoo ta'e illee si dhiisa. Nama biraa dhoksee jechuun si dhiisa. Nama dhoksee si walquba qabaannee si walquba qabaadhee yookiin Muhtaar waan akkana inni dalagu isaa waan quba qabaadhee sin dhiisa. Fedhallee kan walitti dhiyaatu dhiisa jadiidin dhiisa. Saniifu waan quban qabne atis akka tattamaati jechuudha. Akka tattamaati waan takka irraa quban qabdu jechuudha. Saniifu gaa nuti ilaalan amma akkam na fakkaate waan kana wal ni jiraame atis summa quba qabdu fuusistee inni isteen fuulu jetteeni waan kana akkas na fakkaate akka yaada kiyyaati kun amma sirraa barachuu namtu hin qabdu sii gade. Saniifu gaa hordoftoota kabajamtoota keenya isin akkuma itti waan takka waan quba qabdu hin jiru anis akkuma tasaati inni kara biyyaatiin deeme jessi biraa hute yeroo dura. Kara biyyaan jenne sin jedhe. Sin jeetuma be kara biyyaatiin deema keenya jiru siif ni dawwala. Indalagu kami pilih saya selera tu. Indalagu ni, yani sekarang tak boleh tu repot tu akan dibikin apa? Tu ini garansi isan ini dah. Ilmu tanah kaba, ati beretu kan sini nama bro fude, wajib jerat cukuan. Imbe aku kan, akan je hiku simbe aku. Malik media kan ubat tu ni kerana tu berpacu. Aku sini sehingga na aruza kaisa udah enggak jual futa ni, enggak cuma ti. Amat tu tak kaisa tu wali ilmu orang kata, alhamdulillah je sih jerat cukup banyak orang kata jadi. Garu ati semua kalbi sini cari ni bisa cina jera, wan berpatu wali jera. Waliin hanggaan sibira jiru sibiraan jira daamaa isaan jiran akka bilbiita waliin gabbaana qilleessa fudhachiisa waliin jira waan takka waa yaaddu qabdu ayyee akkasii siin jaa mee uummata kiyyaa waan takka waan keessa himuu fi qabdu takka immoo uummanni kiyya beekuu qabu yoo jiraate ibsiifne uummanni kiyyaa beekani. Mee jecha biyya wanni jechuu fedhe maali beektaa keessa akka ibsitee fi amma waan haasawaa jirtan miidiyaa irratti innis kophaatis kophaa waan si dhagaame mudannoo garaagaraa jira akkaataa itti hojii haasawaa jira waan gootanii jira waan godhuu dhabdanii jira san keessaa mee akka ibsituuf hin barbaadu. Wanti galiin jiru baraan taa'ee wanta osoo hin jiraan waan lollee yookiin ammallee himee ture. Ani waa jedheen inni waan aan jedhee tiniin yookiin waan lollee deemee achiin badu osoo hin ta'in akkanuma jiin jedhee waan maalii akka ta'e silaa beekee bareedatudha. Hin beeku. Silkii isaa ergee na biraa deemee gisee jalqabaa hin hojjetaa hin kaasu. Gisee lammaffaa inni maa hin dalagu. Micoo isiin inni fuudhee isa walni beektanii? Waliin beektanii warra gandaatii miti warra biyyaati warra biyya birootii miti warra magandaa keessanii. Kennaa miti nama dhiyaatu nama beeku illee miti. Si fuulli si fi si garuu na beeku dhabuu yookiin na beeku dandeettii beekamu. Wali isin beektan ani isin beeku isin beektu garuu inni isin osoo isin beektu osoo akkaataa wanni isin beektu isa dhiyaachuun kun ajaa'iba natti hawwataa ilaasi maaliif jenna hedduu takkaan gaddee awwaan hin jehus waan akkana jee keessa ibsus hin qabu rabbummaan halli itti haafadhu inshaallah du'aa itti goona Muhtaar dhufee inni ifii isaatiif si barbaade ilaa mana yoo hin dhufin tuunaan jedhe wallaahi walumaanii maaliif jenna dantaa iddoo isaatiif dantaa jaartii isaatiif nama akka keetii yoo biyyuun argatu mana kee keessaan baay'ee si hojii jirra waan dhabdee waan hundaa'uun si hojii jirra waan takkallee akkana if duuban jee waan barbaade dawwalte kun jadiid ni jira firoon ni jira nama hedduu jira miti ijoollee nuti beektu ijoollee yuutuubara warra saayibboota isaa hedduu jira. Siif garaame nama hanga kana dawwalte waan silaa si barbaachisu waan silaa siif godhuu qabnu siif godhu hanga takka ayyaadaan si bira jirraa siif jaa wanni biroo takka hin jiru.
yoo yaada biroo qabaatte yoo yaada biroo dabalata qabaatte uummata biratti daawwattoota jiru waan mul'achuu qabdu waan silaanis si gargaaru qabdu waan godhu qabdu isaan durte kana itti barbaadu guduu waan dhagahuun barbaadu amma tana Rekam kamu untuk jualan negara. Semua itu negara Nigeria. Jadi pak, pakai sanjara itu dulu lalu teme kira pakai injurut itu berbeda sih semua itu juga pakai injurut. Lalu sih kursanjara mana satu penelitian. Kerja rawan nama calon injurut, kursa kerja itu dia apa injurut. Lalu awan pakai injurut itu dia dan injurut. yaanni ta'e amma laalla maaliifin uummata duratti akkaan si gaafatu barbaadde ni beektaa booda lakkii kuulanniin akkana naan jettee akkas jedha naan jettee osoo hin taane fuula uummataa duratti fuula miidiyaa gubbaa gadhiifama war viidiyoon kun fuula miidiyaa duratti akkana naan jettee anis waan silaa ati naan jettu isaan fuula duratti akkaan sii godhuu fedhe sii galee naaf hin isaan bira wanni si rakkisuu yoo jiraate yoo akka tasaa nuti wal bira jira adaamaa keessa namni jiraatu jechuun akkuma ollaa waliin jiraatu walirraa fagoon jiru waliin jirra waliin oolla waliin jira na qilleensa keessa gabbaanee na biraas nuftas biraas ni dhufa waan jiru guutu garuu muktaar akka akkas ilaa manaa dhufu kan natti ama ilaa manaa harka kan daynes itti ama arraa fuudha jee qilleensa irra deemee bilbila cufatee waan fedhe isaa ta'u dantaa isaatiif deebi'ee ilaa manaa dhufu siif galee waan tokko inni siyaachisu beeku jaadha. Boleh dia tahu semua. Ini mari jadi buat cerita makan tu mari dia punya ini langsung cerita. Wah saya punya ref nak emang gambar sudah hasil cerita. Aja selain galat kami, bulan itu doa kita ada mana doa kita tunjuk. Nak apa? Lain dia nak belajar. Aja tu budanya jadi bisa jalan ni. Koma mungkin insyaallah ndek bagus. Wan mesti macam itu yadu boda mas. Aci gara galte ulah je kapten boin. Amu mantan boyo boy bete. Galato ma isin jet orang doa nak orang ini. Warre itu doa isi godu jira. Warre itu si jabe su jira. Itu baca itu kasih boy jira. Wallahi si fakta jira. Ini nama kau jual berarti jual dia terus kau limbenya tu resep dia jira. Ni betul. Siif rakkachuu jira biyya irraa jechuudha. Uummata kanaan maal jettaan galata isaanii warra keessatti nusi cinaa jira waan boo'ii nusi jira siin jaaree komantii jalqabee si jette. Sanuu galatoo maal jedhee galata isaanii hundaa wayii deebisan dhuunfaa galan nama dhumataan. Hindumatu. Warna jaalata rabbisi haa jaalatu rabbisi isin jaaladha galatoo maa galatoo warna jajjabeessan illee hundi keessanuu galatoo maa isin jedha malleen du'aayee. Na cinaa dhaabbadhaa. Nak dapat dah, semenjak dah orang juru muda, sempurna jarang semenjak semenjak kalau bulan itu legal lah tu. Abshir boleh tanya skeleton wala garre kana wajina so tuan guddaadha akkasi gaawar toftaaf qabiyyamtoota kanya afaan caaltuu raadha keessanii jettanii caaltuun hamaara kun hin qabu waan jiru guutuu du'aa itti goonaa jettee akkuma isin jettetti gaaniti isii dilas sila haasofsiisni akka isin haasoftuun fedhe namni tokko gisee waan biroo takka itti haastetti haasoftu itti daddagaama nama daddagaama haasawuun danda'u namni amma reefa qofa tufattee qofa jirtu mataa buustee funyaanii naasoo eegalte sagaleen isii jijjiirame jechuudha saniifuu wantoota kanya waliin jirra waan isin taatu waan isin akkatti jirtu waliin jirra akkasi hanga viidiyoo kanya xumuraatti nu faana turuu keessaniif galatooma viidiyoodhaan isin irraa tureetiin jireetu yuutuub irraa badee jira du'aa akkanaa gootaniin barbaada viidiyoo babbareedaa qabadee kan isin dhufa na jajjabeessaa na cinaa dhaabbadhaa isiniin jaaladhaa isiniin kabaja hanga viidiyoo bira walitti deemnu maal jennaan uummata fayyaa nageen nu biraa isin jaalladha viidiyoo kana isinitti tolee laayik share sabiskiraayib gochuun hin dagatinaa jajjabeessaa.